Egeromia. Hayyee hordoftoota chaanalii Egeree Oromiyaa nagaan keenya bakka isin jirtan hundattuu isin haa qaqqabu jecha biyya alaas kan jirtan biyya keessa hordoftoota chaanalii kanaa maatii chaanalii kanaa kan taatan hundi keessan guyyaa har'aa kana walaloo bareedduu tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira. Walaloo kanaan akka bohaartan akka itti bashannantan akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Walaloon koo mata dureen isaa Saree Gantuu jedha. Kan siin jedhan utuu beekte kan siif kaan hin nyaattu. Maqaaf arrabsoo baay'ee dandeesseeyyuu hin baattu. Biyya eegisiin jennaan adeemte joorta ganda keessa. Rakkoon biyyatti dhufnaan atoo daaraa keessa teessa. Akka ani si guddise hundumtuu beeka haqa. Atoo adeemtee joortaa bakka tortoraaf raqaa. Harka koorraa nyaattee guddattee of dandeesse. Ganda lagaatti galtee abidda natti keesse. Amma maaluma argattee ganda alagaatti galtee saree dhaltuudhaaf jettee biyya kee guddaa gante moo yaa tuffatamtu yaa ishee safuu hin beekne gaafa nyaachisee si guddisu deebitee na nyaattan seene lafti koo hoo baay'eedha silayyuu sareet eegaa leenca bosonaa fideen gantuuf ololtuu jeeqaa waan na qopheessaa fi barreessaan walaloo kana ana eebbaa nagaasaadha. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Lato ashuffee baddaa loon hin gaabbisu.